Akkuma barattoota kaanii kilaasii ni deemtu, teekistii buukii ni dubbistu, shortinootti keessanis ni dubbistu, riiferansii garaagaraarree irra deddeebitanii dubbistu. Garuu guyyaa 2 yookaan 3 booda almost waan hunda dagattaniirtu jechuu ni danda'ama. Inni kun maaf uumama isinitti fakkaata? Barattoonni tooppii ta'an garuu isa kana dhabamsiisuuf icciitii wayii fayyadamu. Akkasumas tooppikii isin hubachuuf sa'aatii 3 fi isaa ol dubbistan isaan garuu kilaasumatti xumuranii bahu. Yoo sanirra darbe ammoo daqiiquma muraasa dubbisuun hubatu. Maybe tooppikii sun nuffisiisaa yookaan walxaxaa ta'uu danda'a. Isaan garuu icciitii ittiin tooppikii sana yeroo gabaabaa keessatti hubatan waan beekaniif tasumaa kun isaan hin yaaddessu. Viidiyoo kanaan icciitii barattoonni ciccimoon barnoota isaanii irratti fayyadaman 3 isinifan qooda. Akkasumas barattoonni aappii barnootaaf isin gargaaru argachuu barbaaddan eessaa akka argattan marra waan isinitti himuuf viidiyoo gadhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Tokkoffaa they do not just read, they catch the concept. Barattoonni tokko guyyaa guutuu dubbisaa oolanii guyyaa itti aanu yommuu irra deebi'anii dubbisan ammas waanuma haaraa argu. Kana dhabamsiisuuf koorsii kamiyyuu yommuu dubbistanii xumuruu yookaan hima guutuu sammuutti qabachuuf osoo hin taane konseptii isaa irratti xiyyeeffachuu qabdu. Isa kana immoo taaktika garaagaraa fayyadamuun gaaffiif gaafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf kaayyoon tooppikii kanaa maali? Waanan kana dura baradheen yookaan waanan kana dura beekuun akkamittiin wal qabsiisuu danda'a? Haala kamiin jecha mataa kootiin tooppikii kana ibsuu danda'a kan jedhu. Kana malees yeroo dubbistan akka nama biraa barsiisuuf dubbisaa jirtanitti xiyyeeffannaadhaan dubbisuuf yaalaa. Barattoonni ciccimoon baay'ee dubbisuu osoo hin taane hanga dubbisan sana gadi fageenyaan hubachuu barbaadu. Yuunitii 5 irra fiiganii dubbisuun boodarra burjaaja'urra yuunitii 1 sirriitti hubachuu filatu. Kana jechuun baay'een dubbisan jechuu osoo hin taane hubannoo malee irra fiiganii poorshinii baay'ee dubbisurra waan dubbisan sana baay'ee hubachuu filatu. Sababa kanaaf wanti isaan dubbisan yeroo dheeraadhaaf kan sammuu isaanii keessa turu. Akkasumas qormaanni illee baay'ee isaaniif salphata. Yeroo haala kanaan tasgabbiidhaan dubbistan tarii dhimmi yeroo si yaaddessuu danda'a. Isa kana immoo karaa lamaan sirreessuu dandeessu. Tokkoffaa yeroo keessan karoora fayyadamuudha. Yeroo keessan wanta si fayyaduuf qofa yoo fayyadamtan hanqina yeroo wanti jedhamu tasumaa isin hin quunnamu. Lammaffaa yeroo qorumsa jala geessan qofa dubbisuu osoo hin taane har'a wanta barattan har'uma jalatti xumuraa deemudha. Fakkeenyaaf wanti har'a barattan kan boruu waliin wal qabata yoo ta'e isa irraa yoo hubatin kan boruullee hubachuuf baay'ee rakkachuu dandeessu. Kun ammoo walitti baay'atee yommuu dubbisuuf jettan hintii tokkollee waan hin qabneef tooppikii sana hubachuuf yeroo dheeraa isin gaafachuu danda'a. Inni lammaffaan study teknikiidha. Isa kana yeroo baay'een irra deddeebi'ee dubbadha. Barataan tokko strong study teknikiin qabu jechuun maal jedhee isiniif ibsu? Addunyaa barnootaa keessatti meeshaan isin barbaachisu inni jalqabaa study teknikiidha. Isin kun namni beeku tooppikii isin guyyaa guutuu dubbisaa ooltan hiriyaan keessan barnoota sirriitti hojjetu garuu sa'aatuma muraasa keessatti dubbisuun hubata. Sababni isaa akkamittiin akka dubbisuu fi eessa akka dubbisu beeka waan ta'eef. Kanaaf isinis yeroo keessanii fi enerjii keessa seef gochuuf study teknikii smart ta'e fayyadamuu qabdu. Study teknikiin kun yeroo keessan waliin kan adeemuu fi sammuu keessan waliin kan wal simatu ta'uu qaba. Study teknikiidha wal qabatee study teknikiin hiriyaan keessan itti fayyadamu isin biratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Sababa kanaaf study teknikii sammuu keessan waliin wal simatu kan fayyadamuu qabda. Tooftaalee dubbisaa ilaalchisee hanga ammaatti viidiyoo baay'een isiniif hojjedhe. Isaan kanneen keessaa kan isiniif ta'u barbaaddanii itti fayyadamuu dandeessu. Yookaan garuu koorsiin garaagaraa tooftaa dubbisaa garaagaraa akka barbaadu beekuu qabdu. Wanti biraa yaaf study teknikiin ganama sa'aatii 6 duratti fayyadamtanii fi kan sa'aatii 6 boodatti fayyadamtan gargar ta'uu danda'a. Sababni isaa sammuun keessan haala wal fakkaataa irra hin jiru waan ta'eef. Fakkeenyaaf ganama akkuma hirriibaa kaataniin sammuun keessan refresh ta'e waan jiruuf gosa barnootaa kamiyyuu dubbisuu dandeessu. Keessattuu tiyoorii fi tooppikii walxaxaa ta'an gara ganamaa sa'aatii 6 dura yoo dubbistan sammuun keessan salphumatti hubachuu danda'a. Sa'aatii 6 booda yeroo dubbistan garuu sammuun keessan distraakshinii garaagaraatiin waan guutamee jiruuf koorsiiwwan kaalkuleeshinii ta'an yoo dubbistan irra baay'ee filatamaadha. Fakkeenyaaf koorsiiwwan kaalkuleeshinii ta'an kanneen akka maatisii fi fiiziksii irra deddeebitanii piraaktis gochuu fi appilikeeshinii isaa hubachuu waan ta'eef tarii tooftaan dubbisaa hagas mara isin rakkisuu dhiisuu danda'a. Kanneen akka histirii, baayoloojii, jiyoogiraafii fi koorsiiwwan teeorii ta'an ammoo xiyyeeffannaadhaan hubachuu waan barbaachisuuf yeroo filatamaa fi taaktika dubbisaa smaartii ta'e filachuu qabdu. Tooftaaleen dubbisaa akkuma jirutti ta'ee dubbisaaf mootiveeshinii fi inteeshiniin illee baay'ee murteessaadha. Keessattuu inteeshiniin baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaa fi kan dhumaa learning styleedha. Barattoonni tokko barnoota akka adabbii wayiitti yommuu ilaalan barattoonni ciccimoon garuu akka self investmentiitti ilaalu. Barnoonni isaaniif relax gochuudha. Kun ammoo kan uumamu koorsisuun salphaa waan ta'eef qofa osoo hin taane inteeshinii fi atteeshiniidha waan barataniif. Fakkeenyaaf kilaasii keessatti wanti barsiisan jedhu yoo isaaniif hin galle hojiin isaanii kilaasii jeequu, chaat gochuu, scroll gochuu yookaan koorsii sana jibbuu osoo hin taane hanga danda'ametti sirriitti dhaggeeffachuun hubachuuf yaalu. Wanti kilaasii keessatti akka qoosatti bira dabartan yeroo qo'attan aarsaa guddaa isin kaffalchiisu mala. Kanaaf wanta barsiisan kilaasii keessatti jedhu guutumaan guututti hubachuu baattanis tasgabbiidhaan yeroo dhaggeeffattan waan muraasa wayii ni hubattu. Waa tokkollee hubachuu baattanis tooppikii tokko osoo hin baratin dubbisurra
baratanii dubbisuun haga ta'e tokko namaaf salphata. Yoo kana hin taane hoo tooppikii sana ignore gochuu yookaan callisanii dubbisuutu fala. Amala barattoota ciccimoo keessaa tokko kan nama ajaa'ibu isa kana. Barattoonni baay'een tooppikii isaan dhibe walirra kuusanii yeroo qorumsaa qofa kan waliin dhiphatan yommuu ta'u, barattoonni ciccimoon garuu jala jalatti waan gochuu qaban godhanii darbu. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu wanti kamiyyuu harka keessan jira. Kilaasii keessatti barsiisaa yookaan hiriyoota keessan gaafii sirrakkisuu gaafachuu dandeessu. Googilii irraa wanta kamiyyuu argachuu dandeessu. ChatGPT irraa illee wanta barbaadan kamiyyuu argachuu dandeessu. Kanarra darbee riiferansii garaagaraa dubbisuu fi viidiyoo barnootaa YouTube irraa ilaaluun waan barbaadan kamiyyuu argachuu dandeessu. I think isa kana bira wanti darbu jira jedhee yaadu. Walumaa galatti icciitiin dhugaa barattoota ciccimoo laakii taalentii yookaan intelijentii qofa osoo hin taane ilaalcha barnootaaf qabanii fi tooftaa dubbisaa isaaniitu adda isaan taasisa. Tooftaan dubbisaa isaanii haala yeroo fi gosa barnootaa irratti kan hundaa'edha. Ilaalchi barnootaaf qabanii fi itti gaafatamummaan isaan barnoota irratti fudhatanis kan baay'ee nama ajaa'ibudha. Kanaaf icciitiiwwan kana sadaf fayyadamuun dandeettii keessan kaasuu dandeessu. Barattoonni aappi barnootaaf isin gargaaru argachuu barbaadan koomantii irratti na dubbisa yookaan telegiraam koominiitii keenya nan tura jechuun sarchii gootanii argachuu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabadde kana fakkaata. Yoo isin gargaare laayikii, namoonni chaanala haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'uu dandeessu. Sagantaa itti aanu hanga qabadee dhufutti yeroo gaarii.